qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoodhaan goolabamee jira. Amma booda barbaachisumaan waraana bilisummaa Oromoo hin jiru. Amma kan barbaachisu waraanni kan Oromiyaa tiksuudha. Amma kan barbaachisu walii galatti Oromoon darraa Oromoon bilisoomeera. Kan hin bilisoomne jechuun waan hin fakkaannedha. Abaa'oon akka fedhetti waajjira isaa banataa jira. Hogganoonni abaa'oo nus dabalate humna tikaa biyya kanaatiin eeggamaa jirra nageenyi keenya. Mootummaan security nu dabalee nu eegaa jira. Bakka barbaanne hayyama mootummaan maletti bakka barbaanne deemna. Daawudhaarra bakka barbaade deemuu danda'a. Miseensonni isaa hundi isaanii bakka barbaadan deemanii amma eegalolli kun eegalee rakkoon uumame malee deemuu danda'u. Bilisummaan dhufeera. Namni keenya wal keessa deemaa jira. Namni sasaamu hin jiru. Kanaaf bilisummaan dhufeera. Kan nurraa eeggamu maali? Bilisummaa kana lafa qabsiisuu, tiksu, biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuudha.